Woboon aanaa oddoo shaakkisoo keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen meeshaalee waraanaa hedduu hiikkachuu fi zoonii kibbaa godina Arsii keessatti injifannoo argachuu beeksise. Woboon zoonii giddugalaa miseensa haaraa leenjisuun gara dirqama itti aanutti bobbaasuu beeksise. Loltoonni mootummaa naftanyaa biltiginnaa aanaa jalduu keessatti reebichaa fi saamicha jiraattota irratti raawwachuu himan. Eebila 19 bara 2026 shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii haga dhuma sagantaa keenyaattiin waliin turan affeerraa keenya. Woboon aanaa oddoo shaakkisoo keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen meeshaalee waraanaa hedduu hiikkachuu fi injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal duuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Woboon zoonii madda albuudaa keessatti sochii isaa jabinaan itti fufuun injifannoo guddaa galmeessuu danda'eera. Haala yeroo ammaa keessa jiru keessatti tarkaanfiin Woboon fudhataa jiru mootummaa PP irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuu fi humna diinaa laaffisaa jiraachuu maddoonni odeeffannoo mirkaneessu. Ebla 17 godina Gujii Bahaa aanaa Shaakkisoo keessatti gandoota Qorcaa fi Aloonaa jedhaman keessatti waraanni mootummaa PP uummata nagaa irratti saamicha doorsisaa fi ajjeechaa raawwachaa ture irratti tarkaanfiin addaa fi qindaa'aan fudhatameera. Tarkaanfiin kun karoora irratti hundaa'ee fi odeeffannoo sirrii irratti hundaa'uun raawwatamuu isaatiin milkaa'ina guddaa argamsiiseera. Akka gabaasni keessaa ibsutti tarkaanfii kana keessatti loltoonni mootummaa 31 ol ajjeefamanii lakkoofsi isaanii sirriitti addan baafamiin jira. Kana malees hedduun isaanii madaahuun dirqama isaanii itti fufuu akka hin dandeenye ta'aniiru. Gama biraatiin muraasni isaanii harka Woboo seenuun odeeffannoo dabalataa argachuuf qabamuu isaanii maddeen mirkaneessu. Injifannoon kun kan argame humna loltoota Woboo qofaan osoo hin taane deeggarsa uummata naannoo irraa argameen akka ta'e ifatti hubatama. Uummanni naannoo odeeffannoo nyaataa fi deeggarsa adda addaa kennuun qabsoo bilisummaa deeggaruu isaa agarsiisaa jira. Qorannoo fi sakatta'iinsa loltoota Woboo booda taasisneen meeshaalee waraanaa hedduun diinarraa hiikamanii jiran. Isaan keessaa diishqaa tokko, snaapparii tokko, PKM tokko, akkasumas AKM Riippaalikaan Gaardii 26 ol dabalatee rasaasaa fi meeshaalee waraanaa biroo hedduun harka qabsoo bilisummaa Oromootti galeera. Kun ammoo humna diinaa irratti kasaaraa guddaa geessisuun dandeettii isaanii laaffisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Meeshaaleen kunneen kan hiikaman qabeenya mootummaa irraa kan dhufan yoo ta'u, amma immoo gara tajaajila qabsoo bilisummaa Oromootti akka oolan taasifamaniiru. Kunis dandeettii Woboo daran guddisuun tarkaanfiiwwan itti aanan keessatti bu'aa olaanaa akka argamsiisu abdii uumaa jira. Gama biraatiin miidhaan qaqqabe keessaa ajajaan poolisii godina Gujii Bahaa Koomaandar Geetuu Birbirsaa madaa'uu isaa fi hospitaala Hawaasaa keessatti yaalamaa jiraachuun mirkanaa'eera. Kunis akka mallattoo kufaatii sirna mootummaa naannichaa keessatti mul'atutti ilaalamaa jira. Yaadni mootummaa PP duraan dhiyeesse jechuunis Woboon dadhabee fi laamsha'eera jedhu haala qabatamaa irratti hundaa'uun soba ta'uu isaa ifatti mul'iseera. Bara darbee Meejar Jeneraal Admaasuu Alamuu ibsa kenne keessatti Woboo xiqqeessuuf yaalii godhee ture. Garuu sochii yeroo ammaa agarsiisu Woboon humna isaa tiikfachuu qofa osoo hin taane daran jabeessaa jiraachuu isaa ifa godha. Woboon akka irree fi gaachana uummata Oromootti hojii isaa jabinaan itti fufuun nageenya uummataa tiikfachuu fi cunqursaa irraa baraaruuf murna cimaa qabaachuun isaa ifatti mul'ata. Tarkaanfilee akkanaa kun tokkummaa uummataa jabeessuu fi abdii injifannoo itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Walumaa galatti injifannoon aanaa Shaakkisoo keessatti galmaa'e kun mallattoo jijjiirama haaraa fi humna qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabaachuu agarsiisa. Akkasumas mootummaa irratti dhiibbaa guddaa uumuun haala qabsoo gara fuulduratti jijjiiruuf bu'uura ta'a jedhamee eegama. Injifannoon uummata Oromoof. Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal Nasiruu Sabaa waan qindeeffate qaba. Abdii fi gaachanni sabaa Woboon zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa aanaa Nageellee ganda Basaaqoo ilaalaa jedhamu keessatti ebla 15/2026 humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa maqaa gibiraan uummata nagaa hiraarsitu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo argachuu beeksise.
Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa sadii kan du'an yoo ta'u afur immoo madoo salphaa fi cimaan adabamuu ajajaa waboo zoonichaa beeksise. Gama injifannootiin meeshaalee waraanaa kanneen akka qawwee AKM fi dokumantiiwwan keessoo waraana garaagaraa saaxilan gurguddaa loltoota mootummaarraa dhuunfatamuun harka waboo seenee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Ummanni ganda qeerroo keessa jiraatu hundi isaanii injifannoo waboon argate kanatti gammaduu isaanii ibsuun hanga walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti waan dandeenyu waboo cinaa ni hiriirra jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Waboon zoonii giddugalaa miseensa haaraa leenjisuun gara dirqama itti aanutti bobbaasee jiraachuu ibse. Bal'ina oduutiif jaal Duuniyaan waan qindeeffate qabdi. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa ji'ootaaf leenjii waraanummaa fi siyaasaa kennaa fi ture xumursiisuun gara dirqama itti aanutti bobbaasuu hoogganni zoonichaa beeksisan. Sirna eebbaa kanarratti hoogganoonni fi qondaalonni waboo argamuun dhaamsa miseensota waboo haaraaf dabarsaniin bilisummaa Oromoo fi biyyoofiif yookiin walabummaa Oromiyaaf jecha hanga wareegama lubbuutti of kennuun gatii sabaa fi biyyoofi beekuu irraa madda jedhan. Miseensonni waboo haarayaan kunneen leenjii gahaa fudhataniin dirqama isaanii bahuuf qophii guuturra gahuu ifoomsanii guyyaa eebba isaanii kana irrattis gammachuu qabaachuu haalaan ibsuun dirqama ittaanuuf akka qophii ta'an irbuu seenaniin mirkaneessaniiru. Irbuu kanaanis qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf of kennanii hojjechuuf kutannoo isaanii ibsan. Dabalataan miseensonni haarayaan kun kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo hubachuun itti gaafatamummaa guddaa akka qaban hubachiisan. Akkasumas waraanni kun ogummaa waraanummaa fi siyaasaa baratanii bahan qixa sirrii fi haqa qabeessan hojiitti hiikuun uummatoo fi tajaajiluuf hamilee guutuu qabaachuu isaanii himaniiru. Uummanni Oromoo bal'aan saganticha irratti argamuun miseensonni haarawaa wabootti dabalamuu isaanii gammachuun simatanii hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti waan danda'aniin hunda deeggarsa isaanii itti fufuu qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Loltoonni mootummaa naftanyaa bilxiginnaa aanaa jalduu keessatti reebichaa fi saamicha hamaa jiraattota irratti raawwachuu himan. Gabaasni oduu akka itti aanutti dhiyaata. Godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda kooluu galaan keessatti loltoonni murna mootummaa naftanyaa bilxiginnaa kanneen aangoo teessuma nam-tokkee tiksaa jiran eebila 15 bara 2026 daa'immanii fi abbootii maatii hedduu irratti reebichaa fi saamicha ulfaataa irraan ga'anii turuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan daa'immanii fi qonnaan bulaa lukkeelee maafiyaa mootummaa naftanyaa bilxiginnaatiin reebichi saamichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan isaanii nu gahe falmataa dabalee daa'ima umuriin isaa ganna 9 ta'ee fi baayisaa taaddaluu daa'ima umuriin isaa ganna 10 reebichi yoo irratti raawwatamu qonnaan bulaa maqaan isaa Fiqiruu Atoomsaa jedhamu immoo mana jireenyaa isaa cabsanii seenuun qabeenya mana keessaa hunda jalaa saamanii deemuu fi qonnaan bultoota biroo hedduu ta'an jalaa qabeenyi isaanii saamamee jiraachuu ifoomsaniiru. Akka maddeen himanitti daa'immanii fi qonnaan bultoonni kunneen badii balleessanii fi siyaasa keessatti hirmaatan kan hin qabne yoo ta'an lukkeeleen gara jabeeyyii sirnichaa immoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduu fi woboof daandii hordoftanii bakka nuti jirru itti himtanii nu rukuchiisaa jirtu jechuun sobanii yakkanii reebuu fi saamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeran. Murni shiftaa maqaa Oromoo dhaatee aangoo irra jiru mootummaan naftanyaa bilxiginnaa umuriin aangoo isaa kufaatiitti dhiyaachuu baruun hawaasa nagaa hojii idilee isaa hojjetatee jiraatu maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun maqaa adda addaa itti maxxansuun reebuu saamuu hidhuu ajjeesuu fi bakka buutee dhabamsiisuun daba guddaa meeshaa maleeyyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun barameera. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.